Har'a surprising isiniif himuu dhufee garuu nageenyi isiniif haa ta'u. Baga jala bultii waggaa haaraadhaan isin ga'ee boru qaam'ee tokko jedhanii lakkaawwan ta'eefi ishee guyyaa 5 yookiin 6 darbitu kana isatti aansee gara walakkaatti isinii wayyu yoo dura argitanii dhiyeessitu. Maasu yookiin gammachuu. So akkasin isiniin jedha. Video kana warri haaraa taatan seenati subscribe godhaa, share like gochuun dagatinaa, yaada qabdannaa barreessaan isiniin jedha. Barri fuulduratti nuuf seenu kun bara haaraa, bara gammachuu nuuf haa ta'u. Iddoo kamittuu yeroo kamittuu yoo gammachuun karaa Waaqayyooti, karaa nama sobdaniituun argattanii isinirraa fudhata malee namni isiniin kennu. Kanaaf maalinni yoo jettanii daqiiqaa 2-3 boodan isinitti himachuudha. Akkasii waan hundumaafuu Waaqayyoon haa ulfaatu. Waaqayyo waan tokko yeroo godhu gaarummaaf nama too ta'ee waan hin taaneef karaa ta'e natti yaaduuf jechuu dandeessu. Garuu Waaqayyoon waa gaarii godha yeroo hundumaa jechuudha. Waan godhe sana immoo hameen jechuun itti gammaduun yeroo itti gammaddan yeroo hameen jettan isa biraatu isinii uumama jechuudha karaa biraatiin. So asumatti gabaabsee sitti himaa maaliin ilaa jechuurra viidiyoo sammadhumaa dhaggeeffachuu dandeessu. Biyya lafaa kanarratti maanni seetanii ani isa kootiin isinitti himaa. Isinitti agarsiisuu dursan isinitti himaa. Ani yeroo hundumaa namarraa waan baay'een eegu, namarraas waan baay'een argadhu. Garuu karaa Waaqayyoo baay'ee tokkoon eebbifama. Gin karaa namaan harkaa hin qabama. Gin qabamee nafu jechuudha. Waan ani hin yaadne waan namni naaf hin yaadne karoorsa jechuudha. So biyya lafatti yeroo hundumaa isteeppii isaan deemuun barbaada. Gin naaf yeroo nama hir'atu hin jira mitire. Garuu akkanan yaadee ol ta'aa jiramu yeroo tokko. Sanani karoorsi sana ol surmaa ta'aa jiraachuudha. Maanni seetanii otoo harki namaa waan tokko hojjate gaafii keessa maaliif natti bute yoo gammachuus ta'e jettu, maaliif godhe beekaa na qoruuf jettu, maaliif waan baay'ee jettu. Garuu karaa Waaqayyoo wanti dhufe gaafiidha iyyuu hin qabu jechuudha. So maalinni ofitti dhiyeesse kaameeraadha. Ofitti dhiyeessee jira kaameeraa waan ta'eef baay'ee hin mul'atu. Gin mul'ata jedheen yaada jechuun ni gaha ni mul'ata ni gaha jedheen yaada. Akka kanatti beekan ofitti butee yuusin. Amma sirmaayyuu akkanatti naasa'aa jechuudha. Akkasii daawwattoota koo wanti gaariin karaa Waaqayyoo wanti gadheen hin jiru karaa Waaqayyoo wanti gaariin yeroo isinii ta'e hameen jedha. Wanti hameen jettan anoo hin yaadne innaa sanatti anoo hin goone anoo hin barbaanne jechuun qabdan jechuudha. Wanagiraachillaa yeroo baay'ee taa'een waraabaa viidiyoo tokkoon keessan koo wanti ni barreessitu yaa'u. Ni beektu waan ta'eef isinii gala. Yeroo namni haasa'u bar waan tokko kan isinii galu ni beektu. Bakka waan sun yookiin mudatee beektu yookiin argitanii beektu yookiin tilmaamtanii dhugaatti seeliin keessan ni beeka waan ta'eef. Namoonni baay'een koomantii ni barreessu zimumaan jedha turiyyuu. Kanaaf har'a immoo amma yoomitti gammachuu xabgoo isin bira buusa'e jedheeni. Kanaaf Waaqayyoon haa ulfaatu. Wanti isaan hin taane tokko hin jiru. Sa'aatiin ani deetti walqixa kan deenye ijoollee 3 tokko suuraa sirraa isiniif hankaa. Nama 3 tokko jira jechuudha. Tokko kan Dr. Naafiyaad, 2 mucayyoo biyya Guraagee tokko, 3 intala Hamaaraa tokko
maqaan ishiin harkaa badee siniifan fida suuraa ishiiti. Maalinni kan Dr. Nafiyaad kan mucayyoo sun lachanuu deebisanii baatan. Mucayyoo hamaaraa suni deesset guyyuma gaafa sana sababa doktoraatiin mucaa dhabdee boochee galtee baay'ee keessi koo gaddaa fi ture dhugaa waaqayyoo dubbachuudha. Garuu akkan ishii ilaalaa jirutti akkasii yeroo tilmaamtanitti baattee jirti ishiinis surumaa gara da'uutti jirti ishiinis deebisee waaqayyoon ni yaadata. Ishiin illee barbaaddeetti gaama. Maaliif sila isa duraa dhabdeef daftee bakka buufachuu. Isaan kun immoo deebisaniituma akkuma koo kanatti jechuudha. Yeroo tokko tokko bargit namaan yaadamu. Amma fakkeenya yoo nama yaadeen isiniin jedhe yaleellaa nagarno. Maaliif seetanii daa'ima tokko dhalattee ni hoosiftummaa waggaa lamaallee mitire akkuma namaattu. Atis immoo ni boqatta qormaata dadhabbii darbite keessa. Garuu yoo nan dhorkaayyuu jette fedha waaqayyo taanaan dhorkuu hin dandeessu. Yeroo naasa'u isinii gala'ee yaada. Maaliif akka keenyatti yookiin amma ta'e waggoota jettu. Waggaa 2 yookiin 1 3 jettu. Garuu kaayyoo waaqayyoo hojii isaati kan ta'eef karoorri isaa yoo jiraate namni si dhorku atis dhorkite namni si dhorku sin jiru namni si ati daangessitee sin dandeessu jechuudha. Kanaaf waaqayyoon waan humna keessan sammuu keessanii olii hojjeta. Ani qallaaliyyuu jechuun foon dadhabbiin jiraatudha isa malee baay'een gammade. Maaliif seetan baay'een jechuudha. Waggaa 15 waggaa 10 waggaa 20 dhiiga boo imimaniiti dhiiga boo jiru. Indoo milikeeta na agarsiisiti. Indoo yookiin immoo na agarsiisi ana na dabarsi kan jedhan jiru jechuudha. Isaan otoo jiranu kan ammoo sirratti yeroo hojjetu eebba dachaa akka ta'e beeki. Isaanis wallaalee miti waaqayyoon wanta ilaaluu barbaade. Nutis immoo qulqulloota taanee miti kan akkas godhu. Hojjatee agarsiisu. Kunis akka jiru hundumtuu akka jiru ilaaluu barbaade waaqayyo. Kanaaf baay'ee tokkoon gammadee qormaanni yoo jiraate iyyuu dadhabbiin yoo jiraate iyyuu dadhabbii sana inni kana hojjate dadhabbicha sana isatti nu ulfaatu keessa si dabarsu. Si jammar waan akkanaa waaqayyoo keessa si dabarse malee namni keessa si dabarsu gargaarsi namaa isa haasa'eera waa'ee darbe miti laa. Yeroon sanaa sa'u waan natti dhagahame waan jiruufani. Waan natti dhagahame dhugummaan waaqayyoo jechuudha. Baay'een keessan illee yaada gaarii kallattii dhugaa jiruun naasofsiiftanii maaliif harka namaan na fayyadettanii guyyaa gaaf sanaa dhaqxanii garuu isin qoraa garuu waaqayyoon immoo gonkumaayyuu isin irraan fagaatu. Si jammar wayiif hojjete waan ta'eef. Kanaaf kana isinitti agarsiisuun barbaade bara haararratti isa naa kakate bara 2018 waa gaariitti kana ceesisu. Waan naa kakateef isa kanaan naa kakate isa kana immoo biliyoonni tiriyeelliin bituu kennaan namaan danda'amu kennaa namaatiin hin danda'amu kennaa firaatiin hin danda'amu qarshii qabduun hin danda'amu inni si jaalatu firri wayii yookiin immoo namni wayii si kennuu hin danda'u jechuudha. Maaliif isinitti meera namoota baay'ee ilmoo hin qabu jedheen namoota tokko namnaa sa'u maaliif ilaa jedheen nan gaafadha garuu naman argeen qaba. Akkan Dubaayii dhufeenii safaran taa'ee jechuudha. Mucayyoon tokko waggaa 10 keessatti Arabaa dhufte jechuudha. Ilaa dura heerumteet daftee deemtee amma ta'e hojjattee dhufte jechuudha. Ergasii kun amma waggaa 5 erga dhufte. Waggaa 4 hojjadheette biyya Beeruuti. Amma waggaa 5 na dura waggaa tokko darbaadha dhufte. Na dura jechuudha. Dura heerumteet egaa deemtee jechuudha hergi. Walitti herreegame waggaa 11 fi yookiin 10 jechuudha.
yeroo charchii seentuu, yeroo waan itti dubbatu, yeroo teessee haasoftu, yeroo ilmoo namaa hargitu dhugaa dubbachuuf ija koosa kanatti argee charchii yeroo baay'ee wajjin deddeebina ollaadha. Yaa'u biyyumaan baatii waan deebineef walitti siinne. Maal ishiin buuftu yaa'u sinitti agarsiisuu hin danda'u rigii qunxure. Ganaa toon dubbatiin innaa itti dubbachuu ka'an. Ganaa too hin jedhin baqa. Kanaafi Waaqayyoon gaariidha. Beektani? Waaqayyoon gaariidha. Yeroo hundumaa nama jaalatu immoo waan gaarii godhaaf dhugaa dubbachuuf. Isaanis hin jibbaa miti. Nama jaalatus immoo hin qora. Maaliif see takkan ilaala jedha. Nama abdii dhabee miti namni kun tarii. Karaa ta'een immoo beekaa waggoota baay'ee gaafitti godhe ila Waaqayyoon ija koo yeroo baay'eef sirraa kaaseen ture jedha. Miti sagalee Waaqayyo sirraa kaaseen ture. Garuu hamma jedha. Kanaafi iji abaarsa isaa yeroo baay'ee yookiin immoo iji dallansuusaa yeroo dheeraadhaaf yoo ta'e iji ittiin dafee ittiin nama yaadatu immoo ija libsuu keenyaatii jechuudha Waaqayyoon. Kanaaf warra tarii akkasitti amma Waaqayyoon waaqa isaa minaamin ammam akka dandeessu ammam akka waan kana toon godhee dandeessu jedhee ilaaluu danda'a warreen sanas jechuudha. Nuhis immoo osoo isaan jiranu ganaa tokkittiidha yookiin ganaa milikkeeta warra bu'an otoo jiranu nu immoo ji'oota keessatti nama dhugaa dubbachuuf ganaa toon ji'oota keessatti jechuudha kan deebi'ee jedhee isa kana na raajeffachuuf immoo isa kana akka dinqitti akkan fudhadhu immoo gochuufi anarratti immoo raawwate jechuudha Waaqayyo. Kanaaf gammachuun akkasii sin jira. Ani yeroo baay'ee wayiifan taa'ee isinitti haasa'a. Yeroo baay'ee ana nama yeroo akkanatti dubbadhu kana namni akka fedhetti fudhachuu danda'a. Ani isiniif miti kan hin jiraadhu yookiin immoo ana ta'a jechuu koo miti yookiin immoo akkana naasa'utti akkan hin jiraadhutti ana ta'a jechuu koo miti. Garuu nama tokko wayirraa hubachuu dandeessu. Biyya lafaas nan beeka, namas nan beeka, waaqa sirriitti nan beeka adda baase. Anammatoo biyyi lafaa muluu naa xaragamuuti. Yookiin hundi si haa jaalatuuti, yookiin hundi sitti haa shaaphisuuti, yookiin hundi warqee sitti haa uffisuuti. Guyyaa tokko yookiin libsuudhaaf irraa deebiinaan jettanii hin danda'u. Filannoo iyyuu naa filadhaa. Warri kee kaleessi gatanarran deebi'uuti. Guyyaa tokko nuu dhiisi waaqa itoo jettanii immoo hin danda'u. Gadi qabeen beeka. Waa'ee isaa jechuudha. Bargi biyya lafarratti ammeenyi baay'een hojjedhu. Nama waa hir'ate irrattis haasa'uun jaaladhu. Badiinsas namarratti baay'ee yaadu. Innasiin sidqii ta'ee miti kan kana hojjete miti. Garuu akka biyya hammaa biyya lafaa jiru kanarratti baay'ee irraa ka'ee jira. Ani waa'ee namaa jammariyyuu naasa'uu danda'e jechuudha. Fakkeenya hir'uu namaarratti waan ta'e irratti baay'ee haasuuf namni tiree anamma arrabni koo sirriitti dubbataa miti fakkeenya namarratti eenyuun fakkaatu ginii daangeffamee jira. Anatoof beeka jechuun isin amanuu dhiisuu dandeessu mirga qabu. Gin iddoo sana nan argattan haatanillee nan argattan. Tokko immoo nama tokko muluu dhiqee qulqulleesseen deema itti. Tokkicha qabnaan immoo bakka ammanu hin danda'u amma deebi'ee booda jechuudha. Amaloota kooti jechuudha. Ta'uu qabdas. Dhaabattu deemtu deemi jechuudha. Kanuma si jammar yoo maqaa gara miilla keetiin gara mana Waaqayyoo deemtu yookiin arraba keetiin gara waa'ee Waaqayyoo dubbatte maal gochuu qabda seet filannoo lama godhachuu qabdu. Namootaan amma fakkeenya ani jechuudha. Anamma nama shanan tokko faana jiraachuuf namni shan fedhiinsaa gargar. Anamma akkuma inni kaan hin dallantu yookiin inni kaanati daftee dubbatta inni kaanati gaariidha inni kaan immoo gadheedha jechuu danda'a miti yaadu. Namni tokko namni shan kun amalli isaa shan jechuudha. Maaliif mataa isaa qaba.
Ani kan mataa kootii qaba kaan. Isa sin jettan keessaa tokkuman qaba garuu qaba kaan. Namoonni shan namoota kana faana jiraachuuf immoo shanan qabaachuun qaba mala shanan sana. Bash kan waaqaa jira ja'a. Ja'a faana jiraadhee daandii isa kan waaqaa faana nan jiraadhaa rammasa dhugaatti. Danda'eenni guutee jiraadha daandii isaa. Hin danda'amu. Surmaayyuu gadhiifta isa kansa. Inni kun maaliif isa kana faana jiraachuuf isa kanas hin taata sanas karaa shananuu taata. Isa sanaafis daanduma isaarra deemtaaf isa faana jiraachuuf. Isa lammaffaadhaafis isa sadaffaadhaafis akka mala isaatti wajjin jiraachuuf daandii isaanirra deemtaaf mijeessu. Isa soba jaalatuu fi sobdeet akka isun faana jiraachuuf kolfite. Soba isaa jettee mooqi goote fi isa fakkeessuu jaalatuuf fakkeessitee jettee. Inni dhugaa dubbatu as keessa jira isaafis dhugaa. Akkamitti immoo dhuftee immoo iddoo daandii dhugaarra deemta hin dandeessu. Sijjammar hin dandeessu biyya lafaarra. Garuu caalatti kan biraatiin jibbamte daandii sana eeggachuu sii wayya kan waaqayyoo jechuudha. Omaasiin godhummoo nama shanan kanaa maloota faana deemu gaafa ati baddee gaafa ati kuftee erigii kirkirtee afaan boodharra jirtu imkeem isa si hubate keessa erigii dhugaan jiraachuu danda'a. Erigii kaleessa surriitti waan fakkeessiteef si hirmaachuu danda'a daqiiqaaf seekondii garuu dhumaan siin gahu. Inni kuni garuu si keessa bu'u jedhu keerra dhaabatu si qaba jechuudha inni kan daandii waaqayyo. Isa kanan adda baafadhee beeka jechuudha. Kanaafi bal'inaanii isiniifan haasa'a. Maaliif akkas goote jechuu dandeessu? Maal gooteeti? Akkamitti? Maaf? Waan baay'ee jira gaafin as keessa na gaafadha. Isiniifan deebisa. Garuu ani karaa biraas nan dhufa jechuudha lammaffaadha. Yaadni isinii ibsu asitti akka dubartiitti. Akka dubartiitti jechuudha. Bakka ani shamarree miti. Shamarreen ganaa kan hin heerumne mitire. Aan dubartii tokko waan hundumaa argite keessan jira jechuudha kana booda. Umtuu namni kawan bira. Jechuun amma qabeenya horuu, dhufuu, baduu, erigi isaan kana keessan dabarsu yookiin ilmoo mitire isa fuulduratti deema. Malee waan dubartiin jedhamu tokko keessa seenera jechuudha. Shamarree jechuun immoo gana gaa'elaayyuu kan hin seenne yookiin baay'eetu wanti ishiin hin beekne. Wanti haddaa jira jechuudha. Garuu ani seeni. Kallattii isaallee sirriitti fixuu baadha. Garuu isiniif ibsuu nan barbaada baay'ee keessaniif. Maal jechuu barbaade? Yeroo baay'ee waan gaarii tokko fudhatanii isin fayyada qaasaa jechuudha. Kanaafi maal akkamitti akka ta'e immoo yoom akka ta'e ammoo gaafii akkamii sitti uumamee dadhabbii akkamii jira reeshii otoo ta'ee nu mudate kan jettaniif isiniifan itti fufaa jechuudha. Otoo nu mudate akkamitti obsa namni tokko kana waggaadha dhiyoo kana waati naan jechuu dandeessu isiniifan ibsa jechuudha. Kanaafi like share godha gaafii qabdan naa barreessa yaada qabdaniin isiniin jedha. Gaafachuu hin dagatina. Isiniin jechuu barbaada subscribe godha maatii koo ta'a. Ayyaanas walumaan gurgur jenna. Surprise isin godha jedheen yeroo baay'ee dhoksaatuma ture. Hadha godha gadi isinii baase kana booda na argaa waliin haasofne dadhabbiin samaanii gammachuun samaan jijjiiramni samaanii kan jettan hoo jiraatu isiniifan ibsa. Safuun duraas wajjin itti deemna. Kanaafi like godhaa viidiyoon sitti dheerate baay'ee.